Daandii rogeessummaa hayyuu siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammad kan jijjiire taatiin waggaa lamaan har'aa onkoloolessaa 11 mudatee yaadatamaa jira. Aggaamii ajjeechaa biltsiginnaan Jawaar irratti fudhate fashalaa'uun fedha Rabbii fi uummata Oromoon lubbuun Jawaar baraaramuun kunoo guyyaan yaadannoo aggaamii ajjeechaa Jawaar Mohammad waggaa lammaffaan isaa dinqisiifattoota isaatiin yaadatamaa jira. Bal'ina taatee guyyaa kana mudate guutuusaa qabannee jirra hanga xumuraatti nu faana tura. Mana hidhaa Daalatti magaalaa Sabbataa keessatti shamarran dabalatee hidhamtoonni siyaasaa haalaan dararamaa jiraachuun maatiin himan. Dulli deeggarsa uummata Oromoo Booranaa fi Wallaggaatti balaa namtolchee fi uumamaan miidhamaa jiraniif deeggarsa taasisuun jabaatee itti fufee jira. Mootummaan Raashiyaa haleellaa kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru akka dhaabbatuuf mootummaa Abiy Ahmediin akeekkachiistee jirti. Ashamaar kafuuni kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa onkoloolessaa 23 2021 kan guyyaa har'aa qabannee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jechaa kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo komentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Daandii rogeessummaa hayyuu siyaasaa Oromoo Jawaar Mohammad kan jijjiirte taatiin waggaa lamaan har'aa onkoloolessaa 11 2021 mudatee yaadatamaa jira. Aggaamii ajjeechaa biltsiginnaan Jawaar irratti fudhate fashalaa'uun fedha Rabbii fi uummata Oromoon lubbuun Jawaar baraaramuun kunoo guyyaa yaadannoo aggaamii ajjeechaa Jawaar Mohammad waggaa lammaffaan isaa dinqisiifattoota isaatiin yaadatamaa jira. Onkoloolessaa 11 2012 waggaa lamaan har'aati halkan keessaa sa'a 5 fi daqiiqaa 35tti sagaleen bilbilaa halluu siyaasa Oromoo fi tooftaa qabsoo qeerroo akkasumas daandii rogeessummaa obbo Jawaar Mohammad jijjiirte tokko kan dhagaamte. Sagaleen kun daqiiqota 20 hin caalle gidduutti Oromiyaa halkan qixxeetiin hirribarraa dammaqsee iyyaa fi waamichi qeerroos battala goolii arfan Oromiyaa walga'e. Ajajoonni waraanaa fi qaamoleen nageenyaa olaanoo eegdota Jawaar Mohammad fedhii fi ajaja dursaa malee battaluma obbo Jawaariin dhiisanii akka baaniif waamicha taasisanii. Eegdonni obbo Jawaar kunniinis battala ajajamanitti obbo Jawaar Mohammad dhiisanii ba'uuf hayyamamoo hin taane. Ajajaan waraanaa Koomaandar Adamii fi Koomaandar Indaalee jedhaman wal jijjiiruun eegdonni kun akka mooraa gadi dhiisanii baaniif ajajuu itti fufanii turan. Yoo kana obbo Jawaar gidduu seenuun dhimmicha qoqqorachuuf gaggaafatus Pirezidaantii Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee qaamoleen olaanoo hedduun bilbila sarraa kaasuu akka didan obbo Jawaar afgaaffii ergasii taasiseen himee ture. Dhumarras haalli jiru ni jijjiirame. Konkolaataan waraanaa fi namoonni dhuunfaa hidhannoo qaban garaagaraa naannoo mana obbo Jawaar Mohammad keessa jiraatu marsuu eegalan. Ajajaan waraanaa Koomaandar Indaalees bilbiluun eegdota kana akka baaniif akeekkachiisuu itti fufe. Haalli kun caalmaatti kan isaan mamsiise eegdonni Jawaar deebii qubsaa ajajaa isaanitti deebisuu eegalaniiru. Nama kana waraabessa jalatti dhiisnee hin baanu. Sagaleen jedhu bilbilarraa ni dhaga'ama. Itti fufuunis waan barbaade yoo dhufeyyuu aarsaa barbaachisu hunda kaffallee wareegamuuf qophiidha hin baanu sagaleen jettu deddeebisa haasaa eegdota Jawaarii fi ajajaa waraana mootummaa gidduu turedha. Sagaleen kun waraabame toora marsaa hawaasummaa irratti yeroo suma gadi dhiifame. Eegdonni Jawaar kunniin hidhannoo guutuudhaan mana obbo Jawaar caalmaatti eeguu itti fufan. Qeerroon Oromoos Oromiyaa guutuurraa daandiitti ba'e. Dargaggootaa fi namootni siyaasaa magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee jiranis halkanuma qixxeen mana obbo Jawaaritti birmannaa taasisan.
Akkamiin ajjeechaa obbo Jawaar Mohammad irratti mootummaatiin karoorfames birmannaa ummataatiin dhidhimee ummatni Oromoo kallattii mararraa bi'ee sagalee isaa dhageessise mufii qabus ibsate. Artistoota namoota siyaasaa rogeeyyii fi miidiyaaleen osoo hin hafin manni obbo Jawaar Mohammad guyyootaaf keessummeessite. Dhumarrattis geggeessitoonni siyaasaa wal ta'uun afaan tokkoon miidiyaaf ibsa kennan. Adeemsichatti mufachuu fi seeraan ala ta'uusaa dubbatan. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi Federaalas sagalee tokkoon afaan dhadhaa dibatanii dhimmicha keessaa akka harka qaban haalan. Qaama biyya jeequ barbaadutu ajaja keenya duuba kana godhe jedhanis ibsan. Qaama kana raawwates akka waan seerri gaafatutti dhiyeessanii. Faallaasaa garuu qaamota aggaammii ajjechaa sana raawwachuuf ajaja dabarsaniif muudamni dabalame. Eegdota Jawaar kanneen ajjechaa sana fashaleessan ammoo mana hidhaatti affeeranii. Hidhannoo akka hiikkataniifis eegdota Jawaar dursanii xalayaa qaqqabsiisuun mindaa mootummaas irraa kutan. Utuu hin turin waggaasaatti qaamoleen Jawaarin ajjeesuuf halkan qixxee yaalanii milkii dhaban kunniin artistaa Haacaaluu Hundeessaa galaafachiisan. Dhagaa tokkoon simbira lama akkuma jedhan sanatti gaafuma sana obbo Jawaar Mohammad dabalatee obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Daanaa fi Dajanee Xaafaa akkasumas eegdota obbo Jawaar mara mana hidhaa seensisan. Har'i kunoo akka onkoloolessa 2012 sanaa miti. Qabsaa'onni gameeyyiin hedduun mana hidhaa mootummaa gabroonfataa keessa jiru. Humni warraaqsa qeerroo Oromoo shira gabroonfataatiin busheeffameera. Rasaasni nama sagalee uummataa artist Haacaaluu Hundeessaas harka shirtootaatiin galaafatameera. Miidiyaan ijaa fi gurra Oromoo ta'uun qilleensa Oromiyaa bilisa baasee ture saamamee ugguramee biyyaa baafameera. Gaazexeessitoonni OMNs gariin hidhamanii gariin ammoo biyyaa baqqatanii kaan isaanii biyya keessatti hojii maleeyyii ta'anii rakkoo keessatti kufanii jiru. Har'i onkoloolessa 2014 guyyaa yaadannoo aggaammii ajjeechaa isaa dursaa murni biltsiginnaa diinummaa Oromoof qabutti mul'ifate ture. Murni biltsiginnaa sochii qabsoo Oromoo takaaluuf Jawaar Mohammad ajjeesuuf karoorfatee ture sun har'as karaa jijjiirratee hooggantoota Oromoo qondaalota ABO fi KFO gola dukkanaatti hidhee jira. Mana hidhaa Daalattii magaalaa Sabbataa keessatti shamarran dabalatee hidhamtoonni siyaasaa haalaan dararamaa jiraachuu maatiin himan. Shamarran Oromoo dabalatee hidhamtoonni Oromiyaa bakkoota adda addaarraa humnoota tikaa murna biltsiginnaatiin qabamanii godina addaa naannawaa Finfinneetti kan argamu mana hidhaa Daalattii jedhamu keessatti hidhaman dararamaa jiraachuun himame. Jiraattuun magaalaa Finfinnee qaamaan wayita garaagaraatti hidhamtoota kanatti deddeebi'uun hordofaa turte akka ibsiteetti. Hidhamtoonni godina addaa Finfinnee magaalaa Sabbataa ganda Duwwaajaa Daalattiitti hidhaman irraa jireessaan maqaa ABO shanii wajjin hidhata qabda jedhamuun waan hidhamaniif reebichi humnaa olii irratti raawwatamuun namoonni hedduun qaamaan akka hir'atan himti. Namoota muraasa ilkaan irraa caccabsanii jiru. Garii ammoo miilli isaanii naafateera. Gariin ammoo fuulli isaanii bubburuqeera. Gaafa onkoloolessaa 19/2021 lammaffoo darbee kana deemee gaafadhe. Mana hidhaa keessatti boolla akka manaatti qotame keessatti qorannoo jedhanii nu reebu. Bishaan qabbanaa keessa nu buusanii nu tumu. Jiru ilmoo namarraa nu baasanii jiru jechuun himatu jettee ibsiti. Hidhamtoota maqaa ABO shanii wajjin hariiroo qabu jedhanii farrajanii hidhan kana keessaa muraasa murtii dabaayitti kan muran yoo ta'u hedduun isaanii murtii malee mana hidhaa keessatti dararaa jiraachuu dubbatti. Hidhamtoota shamarran hedduu keessaa Urjii Alamaayyoo, Kulanii Bagree Sabboontuu Aliyyii fi Liidiyaa Barraa yeroo dheeraaf yakka tokko malee mana hidhaa Daalattii keessatti reebicha poolisotaatiin miidhamanis wal'aansarraa ugguramanii jiraachuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama biraatiin qeerroo fi qarreen gaafa irreecha waajjira qajeelcha poolisii magaalaa Mojootti hidhamanii murtii malee mana hidhaa keessatti rakkoo keessummeessaa jiru. Kanuma sababeeffachuun akka sagaleen isaanii dhagahamu dirmannaa barbaanna jechuun maatiin hidhamtoota iyyachaa jiru. Duulee deeggarsa uummata Oromoo Booranaa fi Wallaggaatti balaa namtolchee fi uumamaan miidhamaa jiraniif deeggarsa taasisuun jabaatee itti fufee jira. Balaa hongee Booranatti mudatee fi balaa waraanaa Wallaggaatti mudateen walqabatee
torbii darbirraa jalqabee uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa duula deeggarsa sassaabuu taasisaa jiru. Lafti Booranaa irra jireessi lafa gammoojjii yoo ta'u barana bonni dheerachuu fi qaamni bulchiinsa biyyaa harkaa qabu xiyyeeffannaa kennuu dhabuurraa kan ka'e beeyladoonnii fi bineensonni kumaatamaan lakkaaman dhumanii jiru. Torbii darbirraa jalqabee suuraawwan beeyladootaa fi bineensa muka dhumanii fi huqqatan agarsiisu fuula miidiyaa hawaasummaa naannaa jiru. Godina Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuu fi Guutoo Giddaatti weerara finxaaleeyyii Amaaraatiin lubbuu namoota baay'ee yoo darbu kanneen kumootaan lakkaaman qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uun deeggarsa eeggataa jiru. Rakkoo godinoota kana lamaan keessatti uumamee hordofee dhalattoonni godina kanneen lamaanii lakkoofsa herrega baankii mataa mataan banuun duula deeggarsa sassaabuutti bobba'an. Kan hordofee uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa fuula miidiyaa hawaasummaa irratti chaalenjii maxxansuun turtii sa'aatii amma ta'e keessatti laayik, koomentii fi sheer argatanii maallaqa uummata Booranaa fi Wallaggaatti miidhamaniif gumaachuu irratti argamu. Miidiyaan hawaasummaa sirni Itoophiyaa bulchuun meeshaa qaamolee diigumsaa biyyattiif socho'an jedhee yeroo farraju uummata Oromoo biratti garuu meeshaa birmannaa fi diddaa bulchiinsa cunqursaa argatee bubbulee jira. Fuulli barruu Feesbuukiin yeroo gameessi siyaasaa Jawaar Mohaammed I am Oromo First jedhee jalqabe meeshaa uummanni Oromoo dhiibbaa guddaa ittiin uumutee jira. Warraaqsa bara 2014 irraa jalqabee bulchiinsa adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa irratti uummata Oromootiin taasifamaa ture karaa miidiyaa hawaasummaatiin ergaa fi dammaqiinsa siyaasaa waliin dabarsuuni. Uummanni Oromoo cunqursaa fi diddaa bulchiinsa Itoophiyaatiif qabu miidiyaa hawaasummaatiin agarsiisuu cinaatti namoota rakkatanii fi beelaan akkasuma uummata balaa garaa garaatiin qe'ee isaaniirraa buqqa'anii fi kanneen mana hin qabne artistootaa fi qaamolee deeggarsa barbaadan hedduuf fuula miidiyaa hawaasummaatti fayyadamuun deeggarsa taasisaa ture jira. Miidiyaan hawaasummaa uummata Oromoo biratti meeshaa duula deeggarsaa ittiin taasisanii fi rakkoo uummataa ittiin ibsan ta'aa dhufee jira. Xumurarrattis mootummaan Raashiyaa haleellaa kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru akka dhaabbatuuf mootummaa Abiy Ahmediin akeekkachiise. Waraanni kaaba Itoophiyaatti geggeeffamaa jiru abidda cidii argatee ta'ee daranuu babal'ataa jira. Guyyaa afuraffaaf kaleessa haleellaa xiyyaaraa naannoo Tigraay yoo qaqqabu haleellaawwan gahaa jiran ofii raawwachuu isaa mootummaan Itoophiyaa beeksisaa jira. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa geessisaa jiru bakka buufata meeshaa waraanaa Teeppellaffii fi bakka qubsuma isaanii haleellaa akka jiru hima. Teeppellaff ammoo uummata meeshaa maleeyyii xiyyaaraan haleellaa jira, magaalaa rukutaa jira, gabaa haleellaa jira jechuun himatti. Gama kaaniin oduun gama Raashiyaatti dhaga'amaa jiru hariiroo Itoophiyaa waliin ture addaan kutuuf waan deemu fakkaata. Waraana kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru akka dhaabuuf mootummaa Itoophiyaaf Raashiyaan yoo gaaffii dhiyeessitu kanaan ala hariiroon waliin jireenyaa kan gama dippiloomaasii Itoophiyaan Raashiyaa waliin qabdu hiikkachuu akka malu akeeka. Itoophiyaan addunyaarraa michuuwwan amanamoo taasisuun biyya Raashiyaa fi Chaayinaa akka qabdu himatti. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanaala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanaala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.